السلام عليكم كما جمتوتا hordoftoota keenya akkam jirtu wanti jira alhamdulillah hayyiga hojiiwwan korniisii isa akkanaa kanagaa magaalaa Samii Shawaa Darraa Adaree keessatti haala akkanaatiin dalagaa jira jechuudha. Hojii isa bareeduuf isa qulqulluu ta'e jechuudha. Magaalaa Samii Shawaa Darraa keessatti diizaayinii haaraa isa akkanaallee dalaguu jira jechuudha inshallah. Share subscribe godhaa qofaa nu hirmaadhaa warri hojjechiisuu barbaadan ijaarsa manaa fi hojii jibsanii Abduu Samad biratti yoo ajajdan wanta qulqulluudhaaf wanta bareedu akkasumas wanta amanchiisa ta'e hojjechiisuu ni dandeessu. Haala akkanaatiin kilaasii hundumaayyuu isa diizaayinii babbareedaa qulqulluu ta'een dalagaa jira jechuudha. Eessatti argamna? Magaalaa Samii Shawaa Darraa keessatti jechuudha. Isa diizaayinii akkanaa qulqulluu kana jechuudha. Akkuma ilaala jirtan kana iddoo biratti hojii ilaala turtan asuma magaalaa Samii Shawaa Darraa keessatti dalagaa jira jechuudha. Share subscribe gochuun dagatiina. Egaa isiniin jenne jechuudha warrooti ajajuu barbaadan bilbilli keenya iskiriinirra jira waan ta'eef nu ajajaa. Hojii qulqulluudhaaf hojii jabaa innaa barbaadan qofti ijaarsa manaa fi hojii jibsanii Abduu Samad biratti bilbiluu ni dandeessu. Akkuma ilaala jirtan kana hojiiwwan babbareedaa argachuu ni dandeessan jechuudha. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተወደዳችሁ አብዱስ ሰመድ የሚዲያ ተከታታዮቼ ሰላም እንደምቆያችሁ እኛ አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ ዛሬም ጽድት ያሉ ስራዎችን እያሳየናችሁ እንገኛለን። የኮርኒስ ስራዎችን ነው እያያችሁ የምትገኙት ማለት ነው። እጅግ ማራኪና ንጹህ የሆኑ ስራዎችን ስትፈልጉ አብዱስ ሰመድ አጠቃላይ የቤት ስራ ጋር ብትደውሉ ዘርፈ ብዙ ጥቅሞችን ታገኛላችሁ። አንደኛ ኳሊቲ ጥራት ያላቸው ስራዎችን ታገኛላችሁ። ሁለተኛ ጥራታቸውን ብቻ ሳይሆን ጥንካሬያቸውን የጠበቁ ስራዎችን ታገኛላችሁ። ሶስተኛ ከጊዜው ጋር ያማከለ ስራ ለምሳሌ አሁን ኮርኒስ ስራ ማለት ዘመናዊ ነገር ነው። ጊዜውን እየተከተለ ነው የሚሄደው። ለምሳሌ ያያችሁት የምትገኙት አዲስ ዲዛይን ገና የመጣ ዲዛይን ነው። አዳዲስና ቆንጆ ከጊዜው ጋር የሚሄዱ ዲዛይኖችን በቤታችሁ ስፋት ልክ እንግዲህ እንሰራላችኋለን። እዘዙን፣ ሁሌም ታዛዦች ነን። በሰሜን ሸዋ ደራ አደሬ ከተማ ላይ ነው እንግዲህ እነዚህን ኩልጭና ጽድት ያሉ ስራዎችን እየሰራን የምንገኘው። እስካሁን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።